Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu sinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamoo filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMN'if karaa fullaadhaan ka itti tumsitan filannoo miseensummaa ka YouTube keenya irratti argamudha. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Logoon OMN bakka jiru cuqaasaatii profaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasaa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. $1.5 kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Miseensa OMN ta'aa miidiyaa kana cimsaa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa. Agai guyyaa qaraa kamis bare 2024 galchumna gabaabaro tole jecha Oromiyaa Media Network irraa qophiiteen odeessaalee torbaan marroo 3 jechuun guyyaa kibxataa kamis akkasumas sanbata diqqaa sanbirgeetuun as stuudio Afrikaa irraa walitti chaanee jirra qopheessitooti odeessaalee ta guyyaadha anguyyoo waariyo waayil khiyabran birru waliin naannoo saati tokko dhiyaatuuf dhimmoota gargaraa irratti kamariyaan taati ajandaan keen guddayyaan guyyaadha. Birriin guyyaan kufa jiraachuu jijjiirame Muhammad Dinagdee mootummaan Itoophiyaa dhiyeen kallabsee wal qabatee birriin Itoophiyaa guyyaarraa guyyaatti saatirra saatiitti sadarkaa olaanaa mucucaachuu irratti argamti hawarri Dinagdee floating jedhuun kan sirrumatti Itoophiyaa keessatti jirroolaa jiraachuu isiitti dubbatama. Dhimmum kana wal qabatee dabalii meeshaalee leeni wantoota gargaraa irratti mumullacha dhufuun uummati yaaddoo olaanaaf akka saaxilam godhee jira. Dhaabbilee liqeessitoota kanneen akka maallaqa fandii addunyaa IMF fi World Bank faan beessa lakkoofsin qabne Itoophiyaa gad lakkisanii jiranii beesseen tunilleen akka fudhatam paarlamaan biyyattii kalees mirkaneessee jira. Dhimma diinagdee Itoophiyaa kan ajandaa guddayya guyyaa dhagoonee har'a mari'an taati. Sagantaa keen daawwachuuf hiriyoota sanii qooduuf karaa YouTube OMN hordoftoota 1700 dhiyaatu gulaan hordofuu dandeettu sagantaa keen share godhaa like gootan namoota dubir waan ga'uuf kallattii sunii hordofuu dandeettu jenna oduuf odeessaalee dheeta keessan jirtu waan OMN irra dubbachuu qab jettan yaadalloo qabaatan bilbiloota jala barreeffaman kan Telegram akkasumas WhatsApp irraan yoo kan ergitan taate khallattumaan deebimnee waan uummata kee madaalaa isan biraan geennaa jechuu ajandaan keen guddayyaan guyyaadha birriin Itoophiyaa guyyaan kufaa jiraachuu odeess guddaa darbuun dura garuu odeess gabaabaa qabna bira. Nagaan dhuftee qabarratti galatoomii jalqabarratti odeessa gabaabaa qabnu keessa tokko yaalii ajjechaa qondaala waraanaa jechuunis hoogganaa waraanaa Sudaan General Al-Burhan irratti guyyaa kaleessaa gaggeeffame irratti xiyyeeffannu General Al-Burhan guyyaa kaleessaa eebba waraanaarra turan gara naannoo kaaba Sudaan lafa dhiyoo kiiloomeetira 100 Port Sudan yookiin buufata doonii Sudaan irraa kiiloomeetira 100 irratti eebbi waraanaa buufata waraanaa Jabayit jedhamu keessa tureeti jira. Sirna eebba waraanaa kanarratti haleellaa diroonii 2 gaggeeffameen namooti 5 ajjeefamuu ibsameeti jira. Haleellaan diroonii marsaa 2 godhame kun yaalii ajjechaa qondaala waraanaa jechuunis qondaala waraana biyyaalessaa Sudaan General Al-Burhan irratti godhame jedhameeti kan himamaa jiru. Kanaaf warri waraana Sudaan hoogganan gareen General Al-Burhan garee RSF yookiin immoo humna dafee dhaqqabaa Sudaan kan itti walolaa jiran himatanii jiranii humna dafee dhaqqabaa Sudaan diroonii yookiin immoo haleellaan gaggeeffame kan keenya miti jechuudhaan haaleetti jira. Kana hordofee Sudaan keessatti muddama guddaa dhalatee jira. General Al-Burhanii fi namooti qondaalota isaanitti dhiyoo jiran inni mataansaa miidiyaalee irratti haasawaa godheen humna RSF jedhama kana yaalii mootummooti addunyaa fi dhaabbileen garaagaraa walitti araarsuudhaaf deemaa jiranuu didanii jiran kana booda humna kana hin cabsine malee wajjin mari'achuuf hin jirru harkan kenninu jechuudhaan dhaadataniiti ka jiranii Sudaan keessatti waraanni deemaa jiru egaa ji'oota 16 ol lakkoofseeti jira namoota miiliyoona 10 oltu buqqee Sudaan keessa namni baay'een dhumee jira. Garee Al-Burhan kanadha irra caalaa biyyattii keessatti
mootummaadha ka jedhamu gareen isarratti fincile immoo garee RSF kanadha gareen RSF kutaa biyyattii baay'ee to'ateeti jira gareen Alburhaan immoo magaalaa guddoo biyyattii Kaartumiyyuu gadhiisee teessoon isaa Poort Suudaan taatee jirti yaadattu torban lama dura ministeerri muummee Abiy Ahmad iyyuu daawwannaa Poort Suudaan itti kan gaggeessanii daawwannaa ministeera muummee Abiy saniyyuu daawwannaa hooggana biyyaa ka jalqabaati baay'ee erga Suudaan keessatti waraanni jalqabee official visit karaa biyyootaa fi qondaalota mootummaa gaggeeffamee hin jiru. Alburhaan egaa guyyaa kaleessaa sirna eebba waraanaa kanarra bakka turanitti haleellaan gaggeeffame ajjeechaa yookiin immoo yaalli ajjeechaa isaan irratti godhamuuf yaadame jedhameeti jira. In fakkaataas wanni kun immoo regional chaos yookiin naannoo kanatti goolama guddaa dhaqqabsiisuudha. In fact Suudaan keessatti akka by the way namoonni kan hubatu qabu Suudaan keessa waraanni deemaa jiru waraana mootummaa fi garee riphee loltootaa garee hidhattoota garaagaraa miti akka biyya biraa jechuudha. Biyyattii keeyya yaa garee humna qabdu garee mootummaa keessa turantu waraana biyyattii bakka lamatti qooddatanii wal waraanaati jiranii sanaafidha biyyattii sadarkaa guddaan kan gaaga'aati jiru magaalaan guddoon biyyattii Kaartum amma harka mootummaa hin jirtu magaalaa diigamtee jirtu sababa kanaani waraanni iyyuu achi eegale jechuudha. Yaa Suudaan rakkoo ulfaattuu keessatti argamti waggoottan hedduun dura Suudaanii kibbaata dhiyoo foddotti keessa waraanamaa ture. Suudaan moorolles bara Umar al-Bashir jalatti somehow biyya naga qabdi turte. Khataatuuti immoo diktaatar mootichi diktaatar taatullee naga qabdi turte eegee ammoo eegee bulcha sun 2010 tagalan gorraa qilee kaanes biyyattiin tasgabbiin arganne wal dhibdeen Suudaan keessa deemuu jirtu amma haala gaafa Afrikaa keessatti argamu wal qabate yaaddoo olaanaa dhaluurratti argamti muummichi ministeera Abiy Ahmad torbaan lama sadiin dura gara Poort Suudaanitti malee bulcha waraana guddayyaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii wal arguun isaa armaan dura ammoo hariiroo bulcha garee RSF Hamdaan Dagalo yookaan Hemetti waliin qabedhanii koomiin gargara haa turte muummichi ministeera Abiy Ahmad ergaa bulcha United Arab Emirates qabatee achi deemuu isaatti dubbatama. Gamta Emireetu taraba jechuu achi deemuu isaa dubbatama amma bifkanaanii Alburhaan somehow olaantummaa qaba jedhanii herreganii bakka baay'ee gallakkisuullee olaantummaa qaba jedhanii herreganii am sadarkaa bakki leenjii qabutti aleella irra raawwachuuni soda guddayyoo gaafa Afrikaa kun dhiibba kan fakkaatu keessatti argama Soomaaliyaa waan isiin kee jirtiin beennaa Itoophiyaa qubqabnaa Eertiraan tanaa Suudaan sadarkaa kan keessatti argamti isuma khadii waggaa jaandura naga qabuusan Itoophiyaa fi Eertiraallee nama akka walti wal qubin qabne dudda garak wal taanitti dubbatama kanuma wal qabate torban dabre keessa daandiini qilleensa ya assassination attempt yookiin immoo yaalli ajjecha qondaala waraanaa kanarratti gaggeeffame jedhamee gadhiifame daawwannee gara qabxii ijoo ittaanutti dabara guyyaasa. Haleellaan droonii beezii waraanaa yookiin militarii beezii garee Alburhaan irratti gaggeeffame booda taateen ture kana fakkaata viidiyoon ba'e kan agarsiisu kanadha. Egaa taatee tureen wal qabatee namooti shan ajjeefamuu ibsameeti jira karaa humna waraanaa Alburhaan hooggananiini qondaalli waraanaa ajjeefame tokkollee akka hin jirre ibsamaati ka jiru garuu muddamni garee lamaan gidduutti jechuunis garee waraana Suudaan national military kan Alburhaan hoogganuu fi garee hidhattoota RSF kan Hemetiin hoogganu gidduutti deemu baay'ee salphaa miti. By the way drone illee hidhatanii jiran jechuudha gareen Hemetii. Hemetiin waraana milishaa guddaa hoogganaa turedha eessa akka dhufe ni beeytu.
soo gara fuulduraatti Sudaan keessatti gaaga'amni dhaqqabuu danda'u kanarraa kaatee tilmaamtu baay'ee guddaadha baay'ee hamaadha jechuudha. Yaa qaxana gaafa Afrikaatii fi addeessaa haan dhimma Eertiraa fi Itoophiyaatiin wal qabata waggootanii 3-4 darban tokkummaan taanii gara adda bilisa baasaa uummata Tigraay lolaa kaduraan mootummaan Itoophiyaa ka Dr. Abiy Ahmediin durfamuuf bulchiinsi Shaabiyaa Isaayyaas Afewerqi yeroo dhiyootas dudda gara ta'uu isaanii dubbatamaa dhiyeen kan ammoo fabbaanii sadarkaa walimachuu yookaan jechoota walilee waan fakkaata torbaan dabre keessa Eertiraa Civil Aviation dhaabbatii waa'ee xuyyuuraa irratti wanni jedhu ibsa baaseenii xuyyuurii Itoophiyaa imaltoota tiyyi gargalcha jira meeshaalee hatuu waan balleessa kaffaluu dhabuu wal qabate uummata irratti akka dalagaa jiran deddeebiin akka sirreessan itti himnellee yaada xeewwaan hin fudhanneef daandii qilleensa Itoophiyaa balalli isaanii gara Eertiraa godhamu ji'a Seepteembarii gaaf tokko Seepteembar jechuun ji'a lamaan booda Seepteembar gaaf 30 irra kaamne guutuma guutuutti baangoone jirra waan jira kaasettiin ture. Mootummaan Itoophiyaa illee dhimma kanaan wal qabate gaafasuma daandii xuyyuura Itoophiyaa jechuun kiyya gaafasuma karaa fuul Facebook isa miidiyaa hawaasaa gulaan deebii kenne waan Eertiraan jettu kana qubin qabnu wanni kunnullee ni laallattu fuul duraa fi qulqulleeffannee walitti deebi waan jira kaasee jira. Dhimma kanaan wal qabate irra guddaan daandii qilleensa Itoophiyaa abba xeenuu xaasoo irra guddaan daandii qilleensa Itoophiyaa kun ibsa kennee jira. Imati Eertiraan nurra dhiyeessisuun imatan fudhatama hin qabne habuur dhabeessa akkasumas ilaalchi siyaasaa of keessa qaba daandii qilleensa Itoophiyaa maqaa balleessuuf dhimmi siyaasaa gar daandii qilleensa Itoophiyaa fiduu fi hojjetan malee wanni ittiin nu himatan sun tokkolleen hin jirtu waan jira kaasee jira. Armaan dura xalayaa warri Eertiraatti barreessu ammoo hin dhoksine rakkoo isaan dhiyeessan hundirra furuuf hojjechaa turre waan suni furree saati jirrutti daandii qilleensa Itoophiyaa guddayya akka addunyaatti maqaa qaba kan maqasa xureessuuf malee wanni isaan nuuni himatan sun waan dharaatii jedhe jira. Maqballeessiin kun ammoo ka'umsisaa siyaasaa waan jedhullee kaasee jira bira. Beekama qabaayyuu himannaan Eritiriyaa kun madaalaa akka hin kaafne keessumaa customer service tajaajila customeriif yookiin tajaajila imaltoota wajjin wal qabatee hanqinoota jiran kaaseeti abbaan taayitaa civil aviation Eritiriyaadha kan himate. Wanni kun mootivii siyaasaa akka ta'e guyyuma sanaa nus dabalatee warri siyaasaa akeekaniitu turanii CEO'n yookiin hoogganaa olaanaan Ethiopian Airlines obbo Masfin Xaasos wanni jedhan kanumadha. Guyya kaleessa karaa miidiyaalee garaagaraa waa'ee daandii qilleensa Itoophiyaa bu'aa inni waggaatti argate bajeta waggaa ka Eritiriyaa bu'aa waggaasaa bajeta civil aviation yookiin immoo daandii qilleensa Eritiriyaa ka waggaa 3 faa ta'uu akka danda'udha kan ibsaa jiranii. Doolaara biliyoona 7 jechuun mallaqa guddaadha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa daandii qilleensa baay'ee beekamaa fi dorgomaadha addunyaa gubbaattu. Haala Itoophiyaa dhiibin amma sadarkaa Itoophiyaan amma gabayaa doolaaraa fi foreksii gabayaa akka murteessu heeyyamte kana wajjin wal qabatee iyyuu gara fuulduraatti dhaabbileen idil addunyaa Itoophiyaatti amma economic policy Itoophiyaa kana hordofee osoo Itoophiyaa dhufuu danda'anii dhaabbileewwan ji'aanti ta'an addunyaa gubbaatti Itoophiyaatti dinagdee Itoophiyaa odoo seenanii dhaabbati dorgomuu danda'uuf dandamachuu danda'u dhaabbata kana qofaa jedhameeti kan tilmaamamuyyuu. So dhaabbata guddaa maqaa balleessuudhaan Itoophiyaallee maqaa balleessuu yookiin immoo atakaaroo Itoophiyaa gidduu jiru ibsuu barbaadee ture gareen Eritiriyaadha garuu yaa beekama mootivii siyaasaa akka qabu ifadha yaadi Masfin Xaasoo waa madaala kaasuu jechuu dandeeguis. Yaa bakkin ta'an gaafa oolte inum salphata Eertira jechuun biyyi daandii qilleensa Itoophiyaa qeeqoofamna qabdu miti dhugaa dubbanne daandii qilleensaatiyyuu amma Itoophiyaa natti hin seenin jechuunis uf miite by the way daandii qilleensa Itoophiyaa miidhu caala waan uf miite na fakkaata. Gaafa ariiroonii beez irratti hundaa'in fuudhii maali fuudhii alaaliin ta'in dhumisa kanum fakkaata. Ariiroon Itoophiyaa fi Eertira jidduu turte ariiroo biyya adoon taane ariiroo namoota dhuunfaa namootaadhaan jiru.
amdhum irratti eegii waliin taanii biyyatti gamis diiganiin booda wal dhabuun isaanii iftaate jirti tan caalaallee wanni bira dhalachuu akka dandeessu laafsu nama hedduun tilmaama odees kennaa isa sadeessoo dabarree jirra wal dhibdeenii Israa'eliif Hamaas yookaan Filisxeem jidduu jirtu biyyootan bajiddu galeessa raasuu irratti argama Israa'el torbaan kan keessaa saatii garagarummaa saatii muraasa keessatti hoogganaa garee Hizboolaa akkasumas hoogganaa olaanaa qondaal siyaasaa olaanaa Hamaas kata'e Ismaa'eel Hanii namidham Teeraan keessatti jeesuunis dure miidiyaa addunyaa gugurdoo ta'uun irraa dubbatamuu irratti argamti nami kunini qondaalee Hamaas kun Ismaa'eel Hanii nama fuula duun dhuffatin miidiyaa gugurdoo irratti dhimma Filisxeemiif mormuun beekamu hoogganaa garee Hamaas keessa nam guddayyaa jedhanitti hin argane dhimma Israa'el gubbaa dhimma Filisxeem gubbaatti nam sirrii dubbate amansiisuu danda'u dippiloomaasii godha tureen meeshaalee waraana dabalatee deeggarsa dunam garee tanaaf fida tur jedhanii herreganii intifaada lol intifaadaa jechuun ka Israa'eliif jidduu godham ka Israa'el taankii lolta xammoo warri Filisxeemota dargaggooti dhaqaachaa yeroo jalqaba lolee akkasii jalqabe Israa'el taankii lolti dargaggooti Filisxeem ammoo walta qabamte dhaqaachaan ofirra dhowwa turte Ismaa'eel Anihi edhuuni maqaan Anihi edhuuni nami kunin warra qabsoo intifaadaa keessa jalqaba irra kaasee Israa'el dhaqaachaan lola tur keessa tokko yeroo akkaatti manneen dhagargara keessatti daraaramaa ture ijjeechaan miseensota maatii sagamis waan jaloobaaf fakkaatti dhiyeennum kana naannoo tokko lamaan dura ijoolleen ni dhale ijoollee gar 13 qaba sun keessa ijoollee 3 bakka tokkotti akkasumas akaahowwan isaa nam sadi bira miseensa maatii nam jarrobbaasanii turanii gaafa ijjeechaan kun itti himamtu waan dhibeeyyoon dubban daawwanna gubbaa ture daawwanna isaa just khattifuuf nuti waan jira khaas daawwanna khattifuuf nuti dootii ijoollee tiyyaa do Filisxeemii biraatiin garagarummaa tokkollee hin qabdu injifannoon uummata keenyaaf yaa jira khaasa qabsoo keessatti namni wanni inni ittiin beekamu Israa'el jedhaniif beekamtu dhowwachuun beekama Israa'el jechuun weerartoota lafteen qabattee Israa'el biyyatti jedhamtu hin jirtu aglubbuun addunyaa tan gubbaa jiraan cufin mormina yaad jedhiyeessa ture akkuma taateefu waggoottan dheeraaf eegi mormaa tureen booda guyyaa roobii magaal Teeraan Iraan keessatti aleellaa gareen Moosaad irra jedhanii lubbuu dhabee jira amza sirni simannaa pirezidaantii Iraan Haares pirezidaantiin Iraan Ibrahim Raayisii dhiyeen kan filannoon jal dhiyaate bara xiyyaaraatiin duun isa ni beekama filannoo godhamtee Masuud Pezeshkian nami jedhan aangoo qabatee ture sirna muudamsa nam kana irratti argamuuf garasitti malbaayizee yeroo akka deddeebi'ee Iraan daawwachaa ture akkuma isaatti ilaalama yeroo Iraan dhufullee bakkinni taa'u bakkinni boqotu bakka qondaaltota olaanoo qaban achi qabanii fi mankee jiraat qaba eegdota achuma ramadanii fi eegdota isa waliin baay'ee nama ajaa'ibtu naleella kanarra raawwattee ijjeefte ijjeecha nam kan hordofee raafam guddayyaatti biyyootan jiddu galeessa kan keessa deemu irratti argama isaan alalleetti hoggana Hizboolaa ka ta'e saatii garagarummaa saatii muraasa keessatti nama Fuwaad Shugrii jedhanillee ijjeeftee jirti haleella wal fakkaata gooteen achuma Libaanoon keessatti ijoollee xixiqqoo lakkoofsaan 12 taatu qaban barumsaa taphachuu jirtu baasu si dubbatama Israa'el aleella biyyi bira daanga qaxxaamurte good dabalate warroota Iraan Hamaas dabalate gara kakkaraa surratti argamtaa bira. Qondaalli kun Teeraan magaalaa Iraan keessatti kan ajjeefame akkaatuu kaafte muudama pirezidantii haarawaa kan Iraan hordofuu yookiin irratti hirmaachuudhaaf gara Teeraan deemee ture. Israa'el sana dura immoo qondaala waraanaa Hizboolaa kan Beerut keessaa socho'u jechuudha. Fu'aad Shukur ajjeesuuses mirkanaa'eeti jira karaa biraatiin immoo torbaan lama dura haleellaan irratti raawwatamee jira jedhamee kan himamaa turee fi qondaala Hamaas qondaala waraanaa Hamaas kan ta'e Muhammad Daa'if namni jedhamus ajjeefamuusaa guyyaarraa Israa'el mirkaneessiteeti jirti karaa biraatiin immoo lola Gaazaa wajjin wal qabatee gaazexeessitooti Aljeeziraa lamas ajjechaa irratti raawwatamu guyyaarraa gabaafameeti jira haleellaa Israa'eliin jechuudha haleellawwan amma yoonaatti raawwataman keessaa Israa'el kan amante haleellaa qondaala waraanaa Gaazaa keessatti ajjeefame kan qondaala waraanaa Hamaas nama lubbuu 9 qaba jedhamee yeroo garaagaraatti Israa'el haleellaa irratti raawwattee jala damdamate Muhammad Daa'if fi qondaala waraanaa Hizboolaa wajjin kan wal qabatu qofadha haleellaa
qondaala siyaasaa Hamas hamiyyee kana inamanne yookiin immoo hin dubbanne waa'ee isaa dubbatuudhaaf qusattee jirti. Kanaa wajji wal qabsiisee Israa'el yeroo garaagaraatti haleellaawwan garaagaraa teeritarii isheetiin ala by the way kutaa bulchiinsa Israa'eliin alatti Gaazaa keessatti, Iraan keessatti, Siiriyaa keessatti, Libaanoon keessatti, even Raashiyaa keessatti gareen Mossad nama adamsee barbaaduudhaan namoota qondaalota siyaasaa ciccimoo, namoota militarii, namoota siyaasaa, namoota saayintistoota Iraan hedduullee fixuu isaanii yeroo garaagaraatti gabaafamaatii ture. Israa'el biyya baay'ee xiqqishuudha garuu wanni amma dinqisiifatamaatii jiru dandeettiin caasaa tikaa yookiin intelligensii Israa'el Mossad jedhamu baay'ee cimaa keessumaa amma sadarkaa amma teekinooloojiin itti jiru teekinooloojiin qunnamtii odeeffannoo jiruun AI yookiin artificial intelligence wajjin wal qabatee ga'umsi tikaa Israa'el sadarkaa olaanaadhaan dabalee akka jiru ni agarsiisa. Ka Iraanii kan himachuu hin feeneef egaa birmadummaa Iraanii wajjin wal qabsiisee booda Iraan yoo tarkaanfii deebii fudhatte yaa Israa'el gaafatan fudhannaan Iraan deebitee tarkaanfii sovereignty biyyattii waan sarbee fi tarkaanfii fudhatuu dandeessi jedhamee waan yaadamuu fi haleellaa Iraan keessatti qondaala siyaasaa Hamas kan irratti raawwatame irraa of qusattee jirti himachuurraa yookiin natu raawwate kan jiru garuu miidiyaaleen Iraanii fi Middle East jiran baay'een haleellaan kun Israa'eliin raawwatame jedha. Warri Iraan mataan isaa ayatolaa dabalatee haaloo hin baane jechaa jiru. Israa'el gama isheetiin immoo weerara kamiifuu haaloo nurratti raawwatamu kamiifuu deebii kennuudhaaf qophiidha jettee jirti. Egaa haleellaa Gaazaa keessatti raawwatama waraana Gaazaa keessatti raawwatamu wajjin wal qabtee Israa'el waa lama jalqabuma waraana Gaazaa keessa ka'ee galte irratti habanamu malee walama haal duree keessa tokkoffaa qondaaloti Hamaasii fi birgeediin Hamaas hundi baduu qabdi. Warri Israa'el booji'aman immoo gara maatii isaaniitti deebi'uu qabu kan jedhudha. Torbaan tokko dura muummichi ministeera Israa'el Koongireesii Ameerikaa irratti dhiyaate kamalee dhaadataa ture by the way qondaalota waraanaa Israa'el kan lola Gaazaa keessatti qooda fudhatan kan qaamaa miidhaman kan gootummaa agarsiisan jedhu Koongireesiitti dhiyeessee harki rukutamaa fi ture akka malee dhaadate by the way haasaa san namni dhaggeeffate jalqabaa haga dhumaatti daqiiqaa 52 nan dhaggeeffadheen ture. Namni Koongireesiin hundi harka dhawaa ture from jalqaba haga dhuma jechuudha. Yeroo tokko haasanni gorsonalleen cuftaa godhe ture. Bulchaani Israa'el kunini Benjamin Netanyahu Koongirees Ameerikaa irratti dhiyaate bifsuniin qondaaltota Ameerikaa isprees godhachuuni biyyi sunu Israa'eliif Ameerikaan biyyum tokko yookaan garaagarummaa yoo qabu nam jechisiisa. Of course Ameerikaan dhibbatti Israa'el looguun isii aleella Israa'el raawwat dabisiin tolchituuf deeggara turuun isii ni yaadatama. Wanni tokko ifa by the way Israa'el umnitiqa jajjaba addunyaa irratti by the way Ameerikaaf iyyuu qadaa'u ta'e Ameerikaatti iyyuu Mossad ta'uusaa dubbatama. Seenaa keessatti Mossad fail godhe jedhanii herregan October 7 yeroo darbee aleella gareen Hamas wantoota afuufaan itti gistokku gugattee aleella sun irra raawwachuun sadarkaa sun akka Mossad ganatti mugee waan jedhan kaasuu irratti argama malee amma ijjeecha tanaan wal qabatee namoota hedduun Israa'el tolchee jedhanii Israa'el deebiin kennine jedhan tolchuun isii wal nam hin gaafachiisu maaliif deebiin kenni yoo ta'e biyyi walaba tokko keessa dhatte nam ijjeeftee warri sun dhaqee haaloo biitante keessa bahe birmadummaa yookaan sovereignty bitiyya violate goot jechuun waan ulfaatuu fi angilii suniin imachuu jibbit garuu laal seenum keessattuu kan argitaa saayintistoota qondaaltotaa fi namoota siyaasaa gugurdoo Iraan keessattuu nam salphaan finna keessumas saayintistoota Iraan namuummaa hin qabne obbaafti fakkeenyaa fi saayintistii niikuleerii beekamaa saayintistoota niikuleerii beekamoo kanneen akka Maasuud Ali Muhammad Majid Shahararii akkuma kan Muhaayiz Fabri Zaid nam jedhan hayyuu misaayilii Jeneraal Hasan Teheraan Mughadam nam jedhan fakkif dabalatee warroota Israa'eliif misaayilii gugurdoo niikuleerii bocan hayyoota yuunivarsiitii gugurdoo ta niikuleerii Israa'el akkan ittiin nam sodaachiftu bocan kan cufa Adam site Israa'el Iraanum keessatti obbaafte
bulchaa Amaas nam guddaa kana bakki inni keessummaa dhufut sadarkaa kanatti jeesuun isii waan baay'ee nama ajaa'ibaati bulchitoota Amaas by the way Amaas yoo namirra duu dhimmirraan qabdaftee bakka buufatti kutan olaanaa waan qabduufi bulchaa nama yeroo jalqabaaf garee Amaas hundees nama Yaasin Ahmad Yaasin nam jedhamu dabalatee warrum kanatti jees Ahmad Yaasin jechuun mastermind Hamas jedhanii herregan nama bilisummaa uummata Filisxeemiif akka nama doontaane ergamaatti nama ergama rabbiitu nama ilaalamu ilin qabu is very smart ijoolleen gugurdoon inni leenjisee gad lakkise duun isaanii dhumachuu irratti argamu warra akka malee barbaadama turu keessa hani tokko yeroo dheeraaf barbaadama ture mars torboolii faleella irra raawwatanii torb dandamate jadandamate torbeessa gubbaatti jeefame kaan akkuma tammaan tan jechuu jirtu nam lubbu sagal qabaa jedhanii yookaan ergama du'a jedhee yaama warri nam mastermind aleella yeroo dabre godhan suniyyuu namni waan kan fabricate godhe yaadichi dhiyeessu mastermind aleella suni Muhammad Deef nam jedhan kana isallee adooles gaaf 13 achum Gaza keessatti nam biraa Kharafa Salam jedhan waliin ijjeesusi midiyaaleen gabaasu irratti argamu ijjeecha kan hordofee ijjeecha kan qofa tontaan Libaanoo keessallee waa wal fakkaata raawwattee jirta aleella kan yeroo tokkummaa raawwattee tette Hamas illeen kadee garamtu harka caalama Iraaniini gareen Hezbollah Talibaanoo keessa Israa'el loltullee Iraaniin deeggaramti so yeroo tokkotti irratti xiyyeeffatte hooggantoota lamaan jechuun Haniyaa fi Fuad Shukri namidhaan kan ijjeesuunis Israa'eliif akka injifannoo guddootti ilaalamti dhimma kanaan wal qabate Ayatollah akkasumas pirezidaantiin Haaressi biyyatti eegdoti warraaqsa Iraan guutuun tarkaaffii Israa'el kanaaf deebii madaaltiin fudhannaa jechuun irratti argamu sirni gaggeessaa hoggana Amaas kun sa'aatii ammaan tana Teheraan keessatti raawwachuu irratti argama reeffisa bulcha guddaa biyyatti Ayatollah Ali Khameneitiin irratti du'aan godhame gara Dohaatti argamu irratti argam gar biyya Aljazeeraa fa du'aan by the way nam kanaaf citizenship kennitee biyyi kennitee fi lafsun kee jiraachaa ture imaltuu firaan dhaqee amma waalisa gara du'aatti malee achitti Qatar keessa karaawwatamtaa jedhu Benjamin Netanyahu khalees dhimma kanaan wal qabate miidiyaa biyyattiitiif deebii kennee jira garee Mossad reeditaa namoota Israa'el sodaatan cufa adamsine Darabamna ijjecha nama goontunutti fufti qaami kamiyyuu Israa'el miidhuuf dhufennaan we are ready waan jedhkaase jira Teheraan yookaan Iraan illeen tarkaanfii wayin fudhattii jedhanittiin eeguu jechuu Abrahaam ajenda kanarra waan dartoo qabaatti gadi keessa baana wanni kun baagi dugaleessaatti muddama guddaa uumaa biyyoota baay'eetu react irratti godhaa jira warri Qatar react godhaa jiru pirezidantiin Turkiyyee Tayyip Erdogan gadda ibsateetti jira Ameerikaan react gochaa jirti bakka kakkaati Raashiyaa akkasumas Chaayinaa dabalatee koonsarni qaban ibsaati jiranii garuu ani waan baay'ee gaafinatti gara fuulduraatti iyyuu diinummaan Iraanii fi Israa'el waggoota 50 jabaachaa hammaachaa dhufaa jira amma haasaa koongiresiitti Netanyahuun godhe sanallee deddeebitee dhaggeeffatte irra deddeebiin masaanummaa Iraan wajjin qaban even assassination attempt Trump irra godhame keessa Iraan torka qaba jedhee Netanyahuun dubbataa ture koongiresii gubbaatti so sadarkaa kanatti amma Iraan gubbaatti kaampeening gaggeeffamuu danda'a kan jedhu amma ani sodaan qaba yookiin immoo koonsarniin qaba yoo Israa'el sadarkaa sanatti territorii Iraan keessa seentee haleellaa gaggeessuu dandeesse bulchitooti Iraan garantii maalii qabu in qabaachuu danda'an amma wanti tokko kan jiru ta'e Iraan gar waan isin baay'ee strongi na fakkaate turani sadarkaa kana saayinsistoota gugurdoosii qondaaltota waraanaa qondaal waraanisii eegdota riipablikeetti eegdota sochii warraaqsa Iraan kanayyuu achumatti Ameerikaatti jeesoo qabate taate 2019 Trumpitti jeesis so saayinsistoota gugurdoo namoota siyaasaa gurguddoo gangaa kan cufayyuu Israa'el Mossad garee sitti ergite biyyi keessa yoo hajjeeftaate Ayatollah Ali Khamenei illee guyyaa tokko nyaachuu dandeetti by the way biyyoota hedduun Filisxeem cina dhaabbachuun barbaadu deeggarsaa Iraan keessuma garee uummata Filisxeem godhuu jirtu kan hin deeggaru garuu Ameerikaa sodaatu Ameerikaaf tokkoffaa Ameerikaa sodaatu lamaffaa Israa'el illee aleella jajjabduu namirra raawwatte aaloo gadin dhiiftu waan jedhan tokko jedhe Israa'el aaloo
haaloo baasuun sadarkaa qararratti argamti. Wamtaateefuu wal dhibdeeni Israa'elii fi Iraan akkasumas Israa'elii fi Hamaas jidduu jirtu biyyootan jiddu galeessa kan akkuma raaftetti jirti. Ajandaa kanasuma gabaabsine ce'umsokko daawwannee kallattumaan gara ajandaa keenya guddaa guyyaa dhaaddabar. Yooyyaa daawwattoota keenya. Irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti ufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMN'if maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti mukana hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa. Amma immoo emailii fi paaswordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo PayPal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu tuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan tuqaasa. Dhumarra agree and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu tuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadhaa. Ayya waltajjii jirra ajandaa keenya guddaa guyyaadha dhimma diinagdee Itoophiyaatiin wal qabata akkuma torbaan dabree irraa torbaan kanarra qaamne yeroo akkaatti yeroo dabree lodeessaalee keenya gubbaan mari'achaa turre imaammatii jijjiira diinagdee Itoophiyaan dhiyeen kaniif gootee dhimma guddaa ajandaa miidiyaalee hawaasaatiif idilee ta'e bal'inaarra dubbatamu irratti argama. Itoophiyaan gabaa bilisa jettuun imaammata haaraa ifoomsuu hordofee to'annoon baankiin jiddugaleessa duraan doolar dabalate maallaqa biyya alaarra gootuun guyyaatti darbirraa jalqabee gabayaan akka murtaa'e godhamuun isaan yaadatama. Kanaan wal qabatee birriin Itoophiyaa guyyaa irra guyyaa kufa jiraachuun uummata biyyattii keessumaa gadi galaana qabu galii gadaana qabu yaaddoo jajjabduuf saaxiluusitti dubbatama. Qarshiin Itoophiyaa tokkottiin doolarii tokkochi duraan qarshii Itoophiyaa jimaatti darbee qarshii 58 saantim 64 jijjiirama ka ture. Wiixata irraa kaasee qarshii 76% soddoma oliin guddatee dhufuun isaanii yaadatama. Khaluma khaleef guyyum dhengadda ganam irratti qarshiin Itoophiyaa tunini birri 76 eegii jijjiirama turteen booda waaree booda laaqqa nyaatanii walitti deebi'anii jennaan qarshii 81 bitamtoo gurguramta qafaatti mul'ata. Floating wanni jedhaniin kana gabayaan murteessu duraanii waggaa dheeraa fi murtees baankii biyyoolessaati mootummaatti gubbarra doolarii aganaan jijjiiram jedhee ji'aaf waggaaf kan fufuu danda'a. Amma immoo gabayaan murteessa gartee bitanii gurgurachuu soo dhimma gabayaa kanarratti hundoofte birriin Itoophiyaa gatii olaanaa dhabu irratti argamti. Birriin gatii dhabu wal qabatee dabalii meeshaalee akka karratti godhamullee uummata biyyattii yaaddoo jajjabduuf saaxilamu isaatti dubbatama. Baadiyyaa gargaraa keessatti wantooti hundi guyyum lamaan sadeen kan keessatti samii qoruu isaanii dubbatam. Ganam kan farga ture namooti manjaarratan ashawaan durii konkolaataan fuudhee mana siibuus gatiin beenzila faallee walii waan dabaltuuf durii birri 2,500 dachaan dabale 5,000 5,000 10,000 yoo wanni jedhutti mul'ata. Uumati biyyatti qabeesse diqqayoo qabu waan gadi galaana qabu gadi gadaanaani bulettiin ka'u murtee maammata diinagdee kan mootummaan labsa kanaan guyyum lama sadeen kan keessatti haleella jajjabduuf saaxilamee jira. Mootummaan gam isaatiin immoo hariiroo warroota lixa waliin qabu waan haaromfatu fakkaataa hariiroo dhaabbilee liqeessitoota kanneen akka IMF World Bank waliin qabu. Hayro dheeraa fi tintima turtu sun fix waan gor fakkaata deeggarsiitti fufee gorrisee yaa'u irratti argama. Akka fakkeenyaatti maallaqii fandidil addunyaa tarkaanfii Itoophiyaan guddin waaraa
ammataaf itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf fooyyes kayyateeni doolar biliyoon tokko deeggarsaan akkuma kan doolar miiliyoon 500 ammoo liqaan Itoophiyaaf ragaasisuun isi ajandaa dubbii miidiyaalee ta'ee deemu irratti argama waggaa furiif ammoo liqa Itoophiyaa gubbaa jirtullee dura si dheeressee jira jabaa dhiyatteeni jirti Khammalee baankiin addunyaa doolar biliyoon 7 waggaa 3 ittaananitti ammoo doolar biliyoon 8.5 Itoophiyaa fi arjoomte jirti kan keessa doolari biliyoon 1 kenna kallattiitiin kaffaltiida doolar miiliyoon 500 akka dheeratuuf doolarri miiliyoon 320 tums kallatti investimentii dila addunyaatti akka ooluuf doolari biliyoon 1.15 ejensi investimentii akka deeggaruuf doolari biliyoon 6 deeggars baay'at waggaa 3 ittaananiif doolari biliyoon 2.1 tums faayinaansii dila addunyaatiif waluma galatti baankiin addunyaa qofti World Bank murtee mootummaan Itoophiyaa dabarsa kan hordofee doolar Ameerikaa biliyoon 16.6 Itoophiyaaf roobsite jirti mootummaaf abdii guddaa yoo doolari girrisee yaa irratti argama gabayaa irratti ammoo birriin bilisaan gad lakkifamu jijjiirraan birrii bilisaan gad lakkifamu hordofee birriin Itoophiyaa bishaan dhugda jirti warri beessa hin qabne iyyeessa hojjetaa mootummaa taqaraallee caalaa nyaachina nyaate fakkaatti. Birrii Itoophiyaa daran float godhaa jira guyyatti immoo exchange ratein yeroo lamaffaa yoo dabalu ganama doolaarri guyyaa kaleessaa lakkoofsa wayii ture waaree booda immoo lakkoofsa dabalee exactly lakkoofsota kanneen kaasuun illee baay'ee barbaachisaa ta'uu baatee illee garuu erguma imaammata exchange rate Itoophiyaa kun jijjiiramee birrii Itoophiyaa percentii 30 oliin devalue ta'uu yookiin immoo gatiinsaa against dollar gadi bu'uunsaa gabaafamaatti jira gama baankota Itoophiyaa wajjin wal qabsiisee baankota official rate baankota yoo laaltu ani 76 78 80 wanne jedhu kuni waan baay'ee concern nu godha dheeyyaatu maaliifi jalqaba irratti wanni ijooni baankoti fi gabaan gatii forex yookiin immoo sharafa alaa haa murteessan yoo jedhamu mootummaan gatii parallel market yookiin immoo gatii doolaarri black market irratti ittiin gurguramu balleessuudhaaf so baankonni 76 irraa 78 jedhanii haa tuufan malee haga dhaqee black marketiin badutti daballi isaanii tuufa expected kun waan eegamaati wanni baay'ee hiika qabu black marketing gadi bu'aa jira moo hin jiru kan jedhu guyyaa kaleessaa ara dhagaatiin ture egaa tarkaanfiin mootummaa kun osoo hin fudhatamin dura doolaarri black market keessatti averagely 120 24 keessa ture kaleessaa fi dheengadda akka dhagaa jirrutti gara 140 gara 150 gidduu dhufaa black jechuudha kana qofso hin taane doolaarri gabayaarraan argamu kan jedhus ka'aati jira this is a big deal wanni nam concern godhu qabu nam sirriitti kan nama yaachisuu qabu kanadha malee baankonni deemanii 76 naan eegalan malee black market balleessuudhaaf hanga ta'etti tarkaanfiin kun inuma deemu aga black market aga black market dha walgitutti gabayaan isaanii walitti sun gabaya keessaa gabaatti garuu black marketiin deema jiraadha amma gaafiin uummanni keenyallee warri diinagdeellee kan sirriitti irratti haasa'u irra jiraatu kana natti fakkaata tarkaanfuma kana wajjin wal qabatee panic ta'ee jira uummanni rifaatu guddaan uumameeti jira Itoophiyaa keessatti duruu gatiin doolaaraa gaafa dabalu waanuma doolaaraa wajjin waliin qabanne fa gatii midhaanii baadiyyaa keessa gatii boqqolloo gatii asheetaa fa asheetuma ooyirraa fiddu fa gati kasalafa tu dabala bara Itoophiyaa keessatti beete gati maastikafa okay maastikaan alaabta it's okay so ummati biyya sana gabayaan Itoophiyaa baay'een informal gabayaa saayinsii gabayaa hin qabnedha baay'ee Itoophiyaa keessa gabayaa dallaalaatu jira gabayaan suni humna mootummaati ol akka taate yeroo garaagaraatti beekamaadha so sodaan jiru qaala'insi jireenyaa uumamuu danda'a mootummaan humna ittiin to'atu hin qabu informal marketiin armaan durayyuu dominate godhee jira so suni gara fuulduraattis yaaddoo guddaa akka ta'e even guyyaa kaleessaa walga'ii ariifachiisaa paarlaamaan
ida liqiidhumaa fi debt restructure yookiin immoo yeroo ida dheeressu kana mirkaneessu wajji wal qabatee wal gaheeti ture wixinee waliigaltee liqaa misoomaa raggaasisuu kana wajji wal qabatee marii godhame irratti paarlaamaa keessatti gaaffii fi yaaddoowwan guguddoon garaagaraa ka'anii jiran. Tokkoffaa mootummaan haalli amma gabayaa irratti mul'ataa jiru kun to'annoon ala yoo ta'e maal gochuu danda'a? Of eeggannoon mootummaadhaan godhamaa jiru maali kan jedhu ka'ee jira. Qaala'insi jireenyaa lafarratti dabalaa akka jiru miseensoti paarlaamaa kaasanii jiranii kuusaan doolaaraa mootummaan qabu hagam amansiisaadha gaaffiiwwan jedhan ka'anii jiranii. Liqii qofaan madaala doolaaraa eeguu dandeenya murtoon kun murtoo itti yaadamee itti karoorfameedha kan jedhu jira. Garaagarummaan black marketii fi baankoti official rate baankota Itoophiyaadha bal'achaa jiraachuu isa ammaani kaase kana miseensoti paarlaamaa kaasanii jiranii wanni ijoon tana dhabaayite. Wanni ijoon yoo black marketiin bakka kaleessa jirurraa daballe ta'e baankoti deemanii achuma qabu. Sigalee amma wanna baankii keessatti sharafa baankii keessaa miti kan nama yaachisu irra jiraatu. Sun immoo faaktarii garaagaraa qaba kana warra ikoonomistootaa fi dhiisaa yaaddoon biraa mootummaadhaaf kan kaasan miseensoti paarlaamaa dhimmoota murteessoo poolisii maatar waan imaammataa wajjin wal qabatu kanneen mootummaan achii gadi akka hayyooti dinagdee tokko jechaa jiranitti dhiibbaa IMF fi murtoo ministeera muummee mataasaa qofaan uummata Itoophiyaa irratti murtaa'ee jedhanii ibsa jiru. Uummata Itoophiyaa osoo hin mari'atiin qaamni uummata bakka bu'ee jiru paarlaamaan osoo hin mari'atiin murtoo akkanaa isayyuu uummata irratti dhiibbaa agasii qabu murteessuun akkamitti ta'uu danda'e kan jedhan mormitoota keessaas warri yaada kaasan jiru. Inni kan biraa mootummaan murtoo kana kan dabarse foreign direct investment yookiin immoo investmentii alaa hawwachuuf jedha. Investmentii alaa hawwachuu kan dandeenyu waraana dhaabneeti. Investmentii alaa hawwachuuf faaktariin yookiin dhimmooti murteessaa keessa tokko nageenya. Biyya nagaan keessa hin jirretti biyya investoroonni duraanuu jiran sababa waraanaa fi walitti bu'iinsaa baqachaa jiranitti osoo nagaan buusin sababa forexiin yookiin immoo sharafi alaa gabayaadhaaf dhiifameef investmentii simachuun yookiin hawwachuun hin danda'ama kan jedhu gaaffiiwwan ijoon ka'anii jiranii yaaddota miseensota paarlaamaa gaaffii fi yaadota jiran walitti qabnee jirra isa daawwannee gara mataa hidhuutti deemna. ይሄንን የተከደበትን ወይም የተወሰደን እርምጃ የሚደግፍ በቂ የዶላር ክምችት አለ። ዛሬ በአሁኗ ሰዓት እንኳን የጥቁር ገበያው ምንዛሬ ከባንክ ምንዛሬ ጋር ያለው ጋፕ እየጨመረ እንጂ የመቀነስ ቴንደንሲ የታየ አይደለም ያለው። አሁን የመጣውን ሀብት ጭምር አንዳንድ ባለሀብቶችና በመንግስት ውስጥም ያሉ ሰዎች በተለይም በፋይናንስ ተቋማት ውስጥ ያሉ ሰዎች እርስ በርስ እየተገናኙ ህገወጥ የሆኑ አሰራርን እንዳያስቀጥሉ ምን ያህል ዝግጅቶች ተደርገዋል የሚል ሐሳብ አለኝ። የገንዘብና ብሔራዊ ባንክ አስተዳደር የውጭ ምንዛሬ ልውውጥን በተመለከተ ዝርዝር ህግ እንደሚያወጣ ምክር ቤቱ ይገልጻል። ነገር ግን እስከዚህ በፊትም በነበረው አሁንም እየሆነ ያለው ህግ አስፈጻሚው ነው ህግ እያወጣ ያለው ወደኛ መጥቶ የምናደርገው ነገር ምንድነው? የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሮል ምን እየሆነ ነው? እጅ ማውጣት ብቻ ነው ወይ? በዚህ በኩል ዝርዝር ህግ ላይ ተወያይተን አናቅም። እንዲሁም ከዚህ በተጨማሪ ህዝባችንንም ራሱ እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ሲደረጉ ማወያየት እንዳለብን ራሱ ህገ መንግስቱ ይገልጻል። ህገ መንግስቱ አንቀጽ 89 ነው አንቀጽ 6 የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን በተመለከተ በየደረጃው መንግስት ህዝቡን ማሳተፍ እንዳለበት ይገልጻል። ነገር ግን እኛ ሁሉ ጊዜም ከላይ ህግ እናወጣለን ከታች ተቀበል የሚል ነገር የተደጋገመ ነው። ህዝባችን አናሳትፍም፣ ምክር ቤቱ አይመክርበትም። ዲቫሉዌት ማድረግ ጥቅም ያስገኛል ብሎ በተደጋጋሚ በተለያዩ ሚዲያዎች የተገለጸው ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ለመሳብ ነው። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ አገሪቷ ሰላምና ጸጥታ በሌለበት የህግ በላይነት ባልተረጋገጠበት ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው የውጭ ኢንቨስተሮች የምንስበው? ያሉት ኢንቨስተሮችም ያሏቸውን ፋብሪካዎች እየዘጉ በሚሄዱበት ፋንክሽናል የሆኑ ፋብሪካዎችም የማምረት አቅማቸው በጣም በተዳከመበት ከአቅማቸው በታች በሚያመርቱበት ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው ኢኮኖሚውን የምናረጋጋው?
qabxii miseensoti paarlamaa kunneen kaasan keessa gamisa torban dabrode saalee keenka guyyaa kibxata gubbaa kaamne turre mootummaan Itoophiyaa kaayoon jijjiirame maammata kun jalqabbuwaan isaa investoroota gara biyyattii tarkisuuf waan jalqaase jira. Yes gaafa doolarii ol ka'ee biriin Itoophiyaa gad buuti investorooti dhufuun danda'an angili tokko garuu Itoophiyaa keessatti investorooti biyyatti gad lakkisanii habaqatan sababa qaala'insa jireenya yookaanii dhabamu doolara qofaani waan jenna kaamne turre qabxiin jalqaba nageenyaa wal qabatti sun miseensoti paarlamaa kunini miseensota paarlamaa keessa warrooti muraasi mormitoota bakka bu'anii seenaa yaad kan kaasuun isaanii waan midhaaddu jedhetti hin herreg. Jijjiira imaammata mootummaan dabarsan gubbaatti yaadooti lama gamma bal'inaan deemu irratti argamu gareeni deeggartooti daqqama zaamurtii war biltsiginnaa ittiin ijoolleen iitoo foorum takka warri mootummaa biltsiginnaa waan warri jalcufayyuu laf hin buufne yaadichi bareedaa bulchaa keen edanii faarsu irratti argamu warrooti kaan ammoo harki caalmaan wanni kun duuba irratti yookaan milkooftaat faayidaa qabaattu lammuumat biyyattii gaagaati yaadi jedbalisa deemu irratti argama yaadot sun keessa hayyooti diinagdee gugurdoon akka Abbalamaa Yogadaa Yuunivarsiitii Finfinnee nam guddayyaa warri kun faan cuftinu wanni kun uumat biyyatti akka gaaga'uu dandeetti kaasaa turanii mootummaani kaayoon guddayyoon imaammata diinagdee haara fideef jedhanii dhiyees keessa gabaya bilisaa uumuu akkasumas diinagdee dammaqsuuf waan jedha akka qabxii guddoo kaasee ittiin mormu irratti argama. Of course kun qabxii sadeessoo ta'uu danda'a. Diinagdee gabaya bilisa uumuuf diinagdee dammaqsuun qabxii sadeessoo ofiisi dhuma ta'uu dandeetti. Akka ilaalchi xiyyaatti ilaalchi xiyyaa qofa don taane ilaalchi nama hedduutti mootummaan murteessan sababni dabarteef kajal qabaa liqeef deeggarsa argachuuf akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa adoo murtee akkanan dabarsine karaa biraatiin liqa argachuuf waggoottan 4 waliif dhama'e. Dhaabbata maallaqa fandii idil addunyaa Bank addunyaa waliin loobiste hedduu ergee dippiloomaatota hedduu gizaa akka Finfinnee yaamee mari'atee amansiisuu dadhabee jira. Amma murtee kan dabartu saatiin liqeef deeggarsa addunyaa irraa argatu girrisee deemu irratti argama. By the way Bank addunyaatii fi maallaqa fandii idil addunyaa IMF qofa don taane mootummaan Itaalii euro miliyoon 25 kenneef jira kaluma carraa hojii uumuu guddin diinagdeetii fi galmi misooma waara milkeessuuf jedhee euro miliyoon 25 darbateef jiraachuu warri kaalee namni ta'an eegama Ameerikaan ittamantee Biriitaaniyaan faan ittamantee faarsitee maallaqa fandii idil addunyaa baankiin addunyaa faan beesse darbachuu jalqabu warri yaadi westernii qaba Ameerikaa warrooti Ameerikaa jabu jaalatan kun warri lixa kunin cufti isaanii beesse Itoophiyaan kennu kaayoon jalqab mootummaan murteessan dabarseefu tokko liqa argachuuf lammeessoo deeggarsa waan milkaa fakkaata lammeessoo dippiloomaasiif hariiroo warri lixa waliin qabu waraan kaabaatiin wal qabate waraan biyyatti keessatti deemaa jiru wal qabate mootummaan Itoophiyaa warri lixaatiin gargar fagaatee ture bulchoota akka Baayiden faa Itoophiyaa diiguuf aandoof maanii hiriir girrisaanii hiriir ba'ee akkas laaf gargalchi kaan cuftinu ammaan tanaam Joe Biden God bless you jechuu jira so dippiloomaasiif hariiroo warri lixa waliin baddisuun haaromfatee jira mootummaan kan lamaan irra milkaa jira tasadeessoo gabaya bilisa yookaan diinagdee dammaqsuun fedhii mootummaa Itoophiyaa ta'uu caala fedhii warri lixaati warri lixaalleen kan irratti waan milkaa'ee fakkaata. Mootummaan fedhii akkana qaba warri lixa kan qaba ammoo uummati maal kee jiru kan taate qaala'insi jireenya uummata biyyatti qiyaamaa daruu irratti argama. Ayyee nyaatamuu fi faayidaa dhabuun birri Itoophiyaa samii hortee jirti. Birriin Itoophiyaa yoo kalee ganam irratti birri 76 guyyaa irratti birri 80 kaayoon isii gabaya bilisa tan floating waan taateef gabaya bilisa tan wanni jalqaba bana godhaniif doolar karaa black marketiitiin gabaya keessa dhabamsiisu dorgomiin tunitti fuftu waan taateef doolari gatiin doolara olum deemti jechuusaati ammaan tana namni birri baankii qabu birri harka qabu birri lafa qabu cuftinu khisaaraa amaamtu kee jira khasila uummata dubbachuu qabu eenyu jedhani mootummaan uummata fi yeroo kamillee difendi godhuu qaba ingoon jechuun danda'a mootummaan biltsiginnaa murteetan dabarsuuf yeroo dheeratti fudhate agaa biyyattiin doolar dhabdee kaazinaan isii gogutti yaali godhe jira gumnisaatti yaali godhe Ameerikaa dhaabbilee liqeessitoota jala gangalachaa ture milkaa'uu hin dandeenye soodhum irratti sarreender godhe jira warri lixaatti harka kennatee jira murteen akkana ammoo gaaf dabartu qaamni sila uummata bakka bu'ee uummata dubbachuu qabu paarlama Itoophiyaan parliamentary systemiin bultii jedhanii ittiin herregan qaamii angolaana biyyatti keessa qabu legislative executive judiciary wal jedhan sadeen keessa qaamii angolaana qabmaani paarlama itti gaafatamni samaaniif uummataaf waan ta'eef muummichi ministeera shuum muummichi ministeera buus paarlama ture Itoophiyaa keessatti ammoo sun arguutti hin jiru waan cuuf muummichi ministeera murteessaa dhufanii paarlamaatti manii harka baasuun dadhabu jaaroleen ganne iddoo achi kee ciifti sun inum baafte harkin dhaanti tanum lamaan hojiin isii dhuga dubbachuu sitti hima namoota muraasa
ark baasanii waan eeri biyyatti kenneef gaafatan appreciate akkum godhu jira harki caalmaan isaanii ammoo is a bunch of what walitti qabamee achitti tataa tokko dheerreguu danda'a amma khalees miidiyaalee mootummaa cuftimaa jedha manni marii bakka bu'oota uummataa wal gariifachiisa tokkoof waggaa sadaffaa khalees gaggeesseen liqii waldaa misooma idil addunyaatti argam $1 miliyoona 500 hojii riifoormii mootummaa eeggalitti fufsiisuu baay'at mootummaa bara gana deeggaruuf ta'u mirkaneessa jira jedhan paarlamaan mirkaneessu moo qaamu jira hawwachiiftuu mirkaneesse gartee mammarii ministeerotaatti murteessee uummatatti manii jechuudha birriin gabayaan bilisa imaammati gabaya bilisa jedham khawumame kibxata wiixata paarlamaan ammoo mari'atee kamurteessa jedha yoomi khaleessa roobi so paarlamaan Itoophiyaa is a useless anamma muummichi ministeera ta'e waan faayidaa hin qabne waan biyyaan dhibaniif hin qabdu jaarolee tan cufin gussanii sila diigee gussee mani siin itti galtisulle jaarolee xurataa babbaata armaan dur biyya fayyadoo kenna wayi malee paarlamaan nun barbaachisu jechuudha qaamni jira hawwachiiftu kophaa fi murteessuu danda'anaan hiika paarlamaan argine lalleef galuu hin dandeettu so paarlamaan Itoophiyaa mirran mari'atee murtee dabarsa jedhani aadumaaf aadumaaf rafne qaanaa jedha namni dubbiin itti jabaate halkan namni reebi qabu didee bulu dadhabu aadumaaf mataa saaba gubbaa keenya ceenu malee reebi aadumaaf jedhan malee paarlamaanni jedhan Itoophiyaa keessa kin jirra argee jira tanis daru barbaade waan erbuuf tirbuusi keessa baana. Golabna egaa yeroo kanatti uummanni maal gochuu qaba kan jedhu ogeeyyiin dinagdee waan gorsaa jirantu jira tokkoffaa maallaqa kaawwachuurra qabeenya dhaabbataa kaawwachuu tu baay'ee gaariidha gorfamaa jechaa jiru qabeenya qabdan immoo gurgurinaa jechaa jiru maallaqa baankii kaawwachuurra qabeenya irra kaa'uun bareedaadha qusannaan hin jajjabeeffamu yeroo kanatti bittaa gaggeessuutu jajjabeeffama wagurguruurra wabituutu jajjabeeffama qabeenya dhaabbataa jechuudha doolaara immoo maallaqa kaawwachuu doolaara qofa osoo hin taane hard currency yuuroo ta'uu danda'a maallaqoota addunyaa gubbaatti gatii qaban qabeenyawwan guddaa akka warqii mana konkolaataa qabeenyawwan garagaraa ol kaawwachuun baay'ee barbaachisaadha jedhama namoota export import irratti dalagaa jiran carraa LC letter of credit qabdan osoo bulchiin itti fayyadamaa kan jedhu jira liqii dhiisaa baasii keessan xiqqeessaa maaneej gochuu qabdu dinagdee keessan kan jedhu jira sodaan jiru maallaqa Itoophiyaa akka maallaqa Zimbabwee ta'ee akka Itoophiyaa gubbatti rakkoon dinagdee hamaan hin dhalanne baay'ee soda guddaatu jira Zimbabween maallaqisee faayidaa dhabee amma Zimbabwee keessatti doolaaraan malee Zimbabween doolaara kan jedhamu faayidaa hin qabu doolaara Ameerikaatiin kan namni bittaa gurgurtaa raawwatu biyyattiin garasitti akka hin deemne sodaa guddaatu jira karaa biraatiin immoo mootummaan haalli kun gara Zimbabwee fa'aatti kan nu geessu yoo ta'e pilaan B qabaayii kan jedhu yaaddoo fi koonsarniitu jira dhimma kana ilaalchisee warri mootummaa sirriitti itti dhimmamuun isaan irra jira what shall be their plan B karoorri B yoo haalli kun hammaate biyyattii garantaanitti geessa ta'e karoorri optional ta'e kalamaffaa maali kan jedhu yaadi jira dhimma kanaan golame guyyaa ayyee Abrahaam Birruu guyyaa waariyoo turree odeessaalee guyyaa har'aatiin birriin Itoophiyaa guyyaan imaammata diinagdee aaraan hojirra ol hordofee kufurratti argamti dhimmichi uummata biyyatti yaaddessa jira mutti kan dabarsu isaatiin mootummaan Itoophiyaa warri lixa bira baarfamu cinaatti dhaabbilee liqeessitoota kanneen akka maallaqa fandidil addunyaa IMF akkasumas baankii addunyaa World Bank farraa beessa lakkoofsi hin qabne argachuu irratti argama murtee wiixata dabarte kallee paarlamaan kalees roobii aadaaf wal mari'atee irratti murteessee yaadii jedhu odeessaa iseegee kan dhaqqabee waan nu daawwattaniif galata qabdu naga badhaasa keessa